Tokko waraana mootummaati. Tokko immoo ijoollee Oromoo maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin ibidda baattee caakkaa keessa. Qaama hidhatee lamatu jira. Qaama hidhatee lamatu jira. Tokko waraana mootummaati. Tokko immoo ijoollee Oromoo maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin ibidda baattee caakkaa keessa deema. Kana jidduutti kan dhumu Oromoo. Oromoo qulqulluu Wallagga keessa. Maal godhe? Cubbuun inni hojjete yoo baay'ate ijoollee laga jirtu sana mararfata ta'a. Yoo baay'ate jijjiirama amma warra fidan kana Lammaa Magarsaa fi Abiyyee deeggara ta'a. Yakki isaa lamaan kana. Maamarroo deeggarteetiin yookaan makalaakaa tajjeessa dhaqee maatii. Lammaa Magarsaa yookaan Abiyyi Ahmad mootummaa Abiyyi Ahmad deeggartaatu ajjeessaa yookaan waraanni marroo jechuudha. Yookaan waraana Sudaan miti Wallagga keessatti dhaqee kan uummata Oromoo keenya nurratti fixaa jiru. Beektaa yeroo baay'ee kan nagu akka isaan dhaabbileen Oromoo kun uummata Oromoo kan tuffatan kanatu naguba beektaa. Inuma naguba keessa keessa. Uummata keenya nu harkatti fixinaa. Sudaan ni miti qaba. Daninnatiin wayyaanee otoo faana nu gooftee nu faana deemtu biyya digdami tokko irra naanna'ee kan biyya tokkitti itti kooluu galtummaa otoo hin gaafatiin nan biyyatti deebi'e. Galtummaa miti. Silaa Oromarraa otoo dhalan nu faarsanii bitanne beekta. Tajaajilu jedhee faarsota. Sababuma maaliif Oromoon duujaarra? Abiyyi Ahmad Oromoodha. Qulqulluu Oromoo. Abbaan feete waan feete jechuu ni dandeessa. Qaama hidhatee lamatu jira. Tokko waraana mootummaati. Qaama hidhatee lamatu jira. Tokko waraana mootummaati. Tokko immoo ijoollee Oromoo maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin ibidda baattee caakkaa keessa deema. Kana jidduutti kan dhumu Oromoo. Oromoo qulqulluu Wallagga keessa. Maal godhe? Cubbuun inni hojjete yoo baay'ate ijoollee laga jirtu sana mararfata ta'a. Yoo baay'ate jijjiirama amma warra fidan kana Lammaa Magarsaa fi Abiyyee deeggara ta'a. Yakki isaa lamaan kana. Maamarroo deeggarteetiin yookaan makalaakaa tajjeessa dhaqee maatii. Lammaa Magarsaa yookaan Abiyyi Ahmad mootummaa Abiyyi Ahmad deeggartaatu ajjeessaa yookaan waraanni marroo jechuudha. Yookaan waraana Sudaan miti Wallagga keessatti dhaqee kan uummata Oromoo keenya nurratti fixaa jiru. Beektaa yeroo baay'ee kan nagu akka isaan dhaabbileen Oromoo kun uummata Oromoo kan tuffatan kanatu naguba beektaa. Inuma naguba keessa keessa. Uummata keenya nu harkatti fixinaa. Sudaan ni miti qaba. Daninnatiin wayyaanee otoo faana nu gooftee nu faana deemtu biyya digdami tokko irra naanna'ee kan biyya tokkitti itti kooluu galtummaa otoo hin gaafatiin nan biyyatti deebi'e. Galtummaa miti. Silaa Oromarraa otoo dhalan nu faarsanii bitanne beekta. Tajaajilu jedhee faarsota. Sababuma maaliif Oromoon duujaarra? Abiyyi Ahmad Oromoodha. Qulqulluu Oromoo. Abbaan feete waan feete jechuu ni dandeessa. Anis amma Amaarri ol kaasee Jawaar Mahammad kan isa koompitara wayyaanee raasaa bahe kan Yamanii irratti ni rakkoo qabu. Abiyyi Ahmad Dr. Abiyyi Ahmad silaa olmaanaa uummata Oromootti kenname 4 kiiloo fudhatee seeni. Dhaabbilee Oromoollee kadhatee kan galche isa. Nama maqaa qabsoo Oromootiin qabsaa walinnaa guddaa hunda kadhatanii kan galchan Lammaa faana isaani. Waan saayikooloojii Oromoo kanatti bu'u waan beeta mangistii kana keessatti hojjetamu hunda walitti bu'iinsa dhaabbilee Oromoo dabalatee walitti bu'iinsa Oromoo walitti fiduu kan hojjechuudhaaf maa Daawud Ibsaa faana hin mari'atin, maa Jawaar faana hin mari'atin, maa Mararaa faana hin mari'atin, namoota isaan kadhatee galche kana hunda maa mari'atin. Hawultii Haayila Sillaasee Minilik miti kan seexanaallee achi keessatti dhaabuudhaaf maa isaaniin hin mari'atin waan inni godheef isatu beeku. Garuu Oromoo walitti buusa taanaan dhaabaa miti barkan uummata Oromoo asiin jijjiirama kana kan fide OPDOs miti, ABOs miti, OFCOs miti, OFDOs miti. Garuu qabsaaniiru karaa itti amananii isaan hundi isaanii ABO'n umurii isaatti fiteera. Hayyoota Oromoo gameessa meeqatti dhabne? Hayyoota Oromoo bakka bu'aan qabne hundatti dhabneera maqaa ABO'n. Gaddaatti dhabaa jira. Har'alli kichuun Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromootiin dhumaa jira. Gaggeessa Oromoon dhumaa jira. Isaan jijjiirama kana akka
Habashaan mangaanuun jette kanatti manguma kanatu yaa'ee wayyaanee dhukkee irraa kaasee keetti galche. Viidiyoo keessaa immoo adda durummaadhaan yeroo Lammaa Magarsaa fuuldura bahee falmu sana bara viidiyoo keessaa Lammaa Magarsaa qabsiisuudhaaf kan isheen olii gadi shirrisaa turte hedduudhaaf sajjeesisuudha. Dadhabdee malee. Lakkoofsaan jiru achi keessa. Har'allee harka lafa jalaatiin TPLF faana warri hojjetan miseensi isaanii jiru bara. Dhaabaan jara isaan kanadha kan uummanni Oromoo hojjetan. Erga galaniin booda osoo garaa bal'atanii itti amananii Jaal Daawud Ibsaan umurii isaa qabsoo Oromoodhaaf fixe bara jedhanii dhaqanii jiraatan kadhatanii galanii wajjin qabsoo dantaa uummata keenya wajjin eegsise waliin jedhanii wala galanii dhufan walii galanii dhufan ergas ga'aniin booda sagal sanitti hin doorsisuu sagalchan immoo karaa bahuu dhokkanii maaloo guduu shabbii walirratti hojjechuun tuffii uummata Oromoo irraan kan ka'e malee sirriitti immoo anumti ishii yartuun kun ijaarrachuu nan danda'a gaaggistaan. Anumti ishii yartuun gabaabduun kun jaambuunis akka barbaade mandara keessatti. Har'aa uummanni Oromoo magaala keessatti walii ijaaru kanaaf nafxanyaan har'a meeshaa bitattee magaalatti wal ijaartee Oromoo qalaa jirti. Ijoollee keenya lagatti ittisanii waraana fichisiisuu jidduutti uummata Oromoo fixuu kana dhaabsisuu dadhaban miti. Dantaa sabaa wanti jedhamu soba. Dantaa saba ofii dursuu yoo barbaadame kan garaatti qabatte sababa kiyyaan uummanni Oromoon gaaga'anii hin beela'in hin du'in qeerraan godaaniin jettee gad of cabsitee dhugaa kee qabatte walii abboomamta kan isaan wal tuffatanii uummanni keenya dhugaa jira. Yoo dhugumatti biyyattii kana keessatti Oromoon firan qabu jedheera yeroo baay'ee. Akka arjummaa isaatti akka garaa laafummaa isaatti firan qabu. Hunduu kan isa nyaachuuf hamuummatudha. Yoo karaa nagaa milkaa'uu baate warri kanaan dura nyaachuu mi'eeffatan warri kanaan dura nu qoqqoodanii nu bulbuluu baran maanguddoonni aangoo gadhiisanii maqabeetti galanii achi taa'anii waanuma wuskii dhugaa oolan qofan waan fakkaataa warra waggaa 17 bara darbii mormine jedhanii daggala bahanii dhaaba meeqa gowwoomsanii dhufanii waggaa 27 aangoorra turan. Aangoorra gaafa turan waan saammatan sanaan hin ijaarratu bar waraana. Dhugumatti amma Oromoo waraana ijaarrateera. Ijoolleen keenya daggala jirtu amma dhugumatti humna Oromoo dhibbeen godhu qabu. Oromoon har'as rigeetuma lola sababa eenyuti? Sababuma tuffii uummata Oromoo irraa qabnu dhaabbilee Oromoo irraa kan ka'edha. Silaa Oromootu qawwee walii dhufee magaala keessatti wal ijaare ulaa ishee keessannaa ishee baatu gaaddidduu ishee irra dhaabbachuu qaba. Maal godhama? Daggalatti ittisanii ittiin doorsisuufi ittiin loluun gargaaru. Kan keessa kiyyana gubuun kan ittiin doorsisuufi ittiin loluun gargaaru. Gadi baanee piroofeeshinii keenya waa jechuun yaada namni nuu deemuu baatee waan callisnee fi akka sodaatti lakkaa'ee nuu qeeqa ta'e inumaayyuu warra kaleessa hidhaa turree hidhaatti dhufee nu gaafachuu sodaatutu har'a bargoota. Warra harka nu qabachuu sodaatutu har'a abbaa mirgaatii bara. Innuu onnee horateeraa bara. Oromoon yoo nyaata dhaabbilee Oromoo nyaachisa. Gaafan qalbii kiyyatti Lammaa fi Abiyyi wal dhaban gaafa jedhan istiraateejii bira caalu malee dhugaa miti dheetan ofitti muufan. Maaliif jennaan waa'ee dhimma Oromoo irratti isaan wal mo'anii Abiyyi yoo Lammaadhaaf hin mo'amin Lammaan Abiyyiif yoo hin mo'amin namni ganda malee dhalate, namni naannoo malee dhalate, namni balbala malee dhalate, namni gosa malee dhalate.
Oromoon gandatti galti Oromoon naannootti galti. Gaafa sana gabaabaa wal ta'u Wallagga keessatti kan Oromoon du'e Oromoo harkatti. Gaafa sana roorroo irraa dhoowwuudhaan hundi ishee gaangistara ijaarra. Dantaa Oromoodhaaf adeeman qaama hidhatee lamatu jira. Tokko waraana mootummaati. Tokko immoo ijoollee Oromoo maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin ibidda baattee caakkaa keessa deemte. Kana jidduutti kan dhumu Oromoo qulqulluu Wallagga keessatti. Maal godhe? Cubbuun inni hojjete yoo baay'ate ijoollee laga jirtu sana mararfata ta'a. Yoo baay'ate jijjiirama amma warra fidan kana Lammaa Magarsaa fi Abiyyii deeggarata. Jechi isaa lamaan kan maamarroo deeggarteetiin yookaan makalaakaa tajjeesa dhaqee maatii maa Lammaa Magarsaa yookaan Abiyyi Ahmad mootummaa Abiyyi Ahmad deeggarnaa fi najjeesa yookaan waraanni marroo jechuudha. Yookaan waraana Sudaan miti Wallagga keessatti dhaqee kan uummata Oromoo keenya nurratti hidhaa jiru. Beektaa yeroo baay'ee kan nabu isaan dhaabbileen Oromoo kan uffatan kanatu naguba beekta. Inuma naguba keessa keessa. Uummata keenya nurratti hidhaa. Sudaan ni hidhama. Ganinnatiin wayyaanee otoo faana ni gooftee nu faana deemtu biyya digdami tokko irra naanna'ee kan biyya tokkotti itti kooluu galtummaa otoo hin gaafatin nan biyya itti deebi'e. Galtummaa miti. Silaa Oromarraa otoo dhalan nu faarsanii bitale beekta. Wagayyoon jedhee faarsanii. Sababuma maaliitu Oromoon duudhaa qabu? Abiyyi Ahmad Oromoodha. Oromoo Oromoo. Abbaan keessa waan fedhe jechuu ni dandeessa. Anis amma Amaarri ol kaasee Jawaar Mohammad kan isa koompitara wayyaanee raafaa bahe kan Yaman irra jeete ni rakkoo qabu. Abiyyi Ahmad, Dr. Abiyyi Ahmad silaa maanaa uummata Oromootti kenname 4 kiiloo fudhatee seeni. Dhaabbilee Oromoollee kan ati kan galche isa. Nama maqaa qabsoo Oromootiin qabsaa'u xinnaa guddaa hunda kan dhaqanii kan galchan Lammaa faana isaani. Waan saayikooloojii Oromoo kanatti bu'u, waan beeta mangistii kana keessatti hojjetamu hunda walitti bu'iinsa dhaabbilee Oromoo dabalatee walitti bu'iinsa Oromoo walitti fiduu kan hojjechuudhaaf maa Daawud Ibsaa faana hin mari'atin, maa Jawaar faana hin mari'atin, maa Mararaa faana hin mari'atin, namoota isaan kadhatee galche kana hunda maa mari'atin. Hawultii Haayila Sillaasee Minilik miti kan seexanaallee achi keessatti dhaabuudhaaf maa isaanii hin mari'atin waan inni godheef isa ture. Garuu Oromoo walitti buusa taanaan dhaabaa miti barkan uummata Oromoo asiin jijjiirama kana kan fide OPDOs miti, ABOs miti, OPDOs miti, OPDOs miti. Garuu qabsaaniiru karaa itti amanan isaan hundi isaanii ABO'n umurii isaatti fite. Hayyoota Oromoo gameessa meeqatti dhabne? Goota Oromoo bakka bu'aan qabne hundatti dhabneera maqaa ABO'n. Gaddaatti qabaa jira. Har'a illee jechuun Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromootiin dhumaa jira. Oromoon dhumaa jira. Isaan jijjiirama kana akka Abashaan mangaanuun jette kanatti manguma kanatu yaa'ee wayyaanee dhukkee irraa kaasee jetti galche. OPDO keessaa immoo adda durummaadha. Yeroo Lammaa Magarsaa fuuldura bahee falmu sana bara. OPDO keessaa Lammaa Magarsaa qabsiisuudhaaf kan isheen olii gadi sirrisaa turte hedduudha bara. Saddeessisuudha. Dadhabdee malee. Lakkoofsaan jiru achi keessa. Har'allee harka lafa jalaatiin TPLF faana warri hojjetan miseensi isaanii jiru bara. Dhaabaa ta'a. Jara isaan kanadha kan uummanni Oromoo. Erga galanii booda isaanu garaa bal'atanii itti amananii Jaal Daawud Ibsaan umurii isaa qabsoo Oromoodhaaf fixe bara. Jedhanii dhaqanii jiraatan kadhatanii galanii kan wajjin qabsoo dantaa uummata keenya wajjin eegsisa. Waliin jedhanii walii galanii dhufan. Ergas ga'aniin booda sagal sanitti doorsisuun isa galchan immoo karaa bahuu dhokkalee maaloo guddaa shattuu walirratti hojjechuun tuffii uummata Oromoo irraan kan ka'e malee. Anumti ishee yartuun kun ijaarrachuu kan danda'a gaaggistaan. Anumti ishee yartuun gabaabduun kun jaampuunis akka barbaade mandara keessatti. Har'aa uummanni Oromoo magaala keessatti walii ijaaru kanaaf nafxanyaan har'a meeshaa bitattee magaalatti walii ijaarte Oromoo balaa jirti. Ijoollee keenya lagatti ittisanii
waraana fichisiisuu, jidduutti uummata Oromoo fixuu kana dhaabsisuu dadhaban miti. Dantaa sabaa wanti jedhamu soba. Jedhamu soba. Dantaa sabaa ofii dursuu yoo barbaadame hangaraa garaatti qabatte. Sababa kiyyaan uummanni Oromoo gaaga'an hin beelayin, hin du'in, qeerraan godaaniin jetteetu gadoof cabsite dhugaa kee qabatte walii abboomamta. Kan isaan wal tuffatanii uummanni keenya dhuma jira. Yoo dhugumatti biyyattii kana keessatti Oromoon firan qabu jedheera yeroo baay'ee. Akka arjummaa isaatti, akka garaa laafummaa isaatti firan qabu. Hunduu kan isa nyaachuuf hamuummatu. Yoo karaa nagaa milkaa'uu baate warri kanaan dura nu nyaachuu mi'eeffatan, warri kanaan dura nu qoqqoodanii nu bobbuluu baran kun maanguddoonni aangoo gadhiisanii maqabeetti galanii achi taa'anii waanuma wuskii dhugaa oolan qofa namatti fakkaataa warra waggaa 17 bara darbii mormina jedhanii daggala ba'anii dhaaba meeqa gowwoomsanii dhufanii waggaa 27 aangoorra turan. Aangoorra gaafa turan waan saammatan sanaan hin ijaarratu bar waraana. Dhugumatti amma Oromoo waraana ijaarrateera. Ijoolleen keenya daggala jirtu amma dhugumatti humna Oromoo dhufteen godhu qabu. Oromoon har'as rigeetuma lola sababa eenyuudha? Sababuma tuffii uummata Oromoo irraa qabu dhaabbilee Oromoo irraa kan ka'edha. Silaa Oromootu qawwee walii bitee magaalaa keessatti wal ijaare ulaa fi keessannaa shimmaa fi gaaddidduu irra dhaabbachuu qaba. Maal godhama? Daggalatti ittisanii ittiin doorsisuuf ittiin loluun gargaaru. Kan keessa kiyya na gubuun kan ittiin doorsisuuf ittiin loluun gargaaru. Gadi bahanii piroofeeshinii keenya waa jechuun gaya namni nuu deemuu baatee waan callisnee fi akka sodaatti lakkaa'ee nu qeeqa ta'e ilumaayyuu warra kaleessa hidhaa turree hidhaatti dhufee nu gaafachuu sodaatutu warra bargoota. Warra harka nu qabachuu sodaatutu har'a abbaa mirgaatii bada. Innuu onnee horateeraa bada. Oromoo yoo nyaatan dhaabbilee Oromoo nyaatisa. Gaafan qalbii kiyyatti lammaa fi Abiyyi wal dhaban gaafa jedhan istiraatiijii bira caalu malee dhugaa miti dheetan ofitti himuu bari. Maaliif jennaan waa'ee dhimma Oromoo irratti isaan wal mo'anii Abiyyi yoo lammaadhaan hin mo'amin, lammaan Abiyyiif yoo hin mo'amin namni ganda malee dhalate, namni naannoo malee dhalate, namni balbala malee dhalate, namni gosa malee dhalate. Oromoon Oromoon gandatti galti, Oromoon naannootti galti. Gaafa sana gabaabaa wal ta'u Wallagga keessatti kan Oromoon dure Oromoo harkatti. Gaafa sana roorroo irraa dhoowwuudhaan hundi ishee gaangistara ijaara. Dantaa Oromoodhaaf adeeman qaama hidhatee lamatu jira. Tokko waraana mootummaati. Tokko immoo ijoollee Oromoo maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin ibidda baattee caakkaa keessa deemte. Kana jidduutti kan dhumu Oromoo qulqulluu Wallagga keessa. Maal godhe? Cubbuun inni hojjete yoo baay'ate ijoollee laga jirtu sana mararfata. Yoo baay'ate jijjiirama amma warra fidan kana Lammaa Magarsaa fi Abiyyi deeggarata. Jechi isaa lamaan maamarroo deeggarteetiin yookaan makalaakaa tajjeesaa dhaqee maatii maa Lammaa Magarsaa yookaan Abiyyi Ahmad mootummaa Abiyyi Ahmad deeggartan ajjeesaa yookaan waraanni marroo jechuudha. Yookaan waraana Sudaan Wallagga keessatti dhaqee kan uummata Oromoo keenya nurratti dhiitaa jiru. Beektaa yeroo baay'ee kan nabu isaan
dhaabbileen Oromoo kanatu naguma beeka. Inuma naguma keessa keessa. Uummata keenya naaf qabsiifate. Sodaan ni qaba. Ganinnatiin wayyaanee otoo kaana ni gooftee nu faana deemtu. Biyya digdami tokko irra naanna'ee kan biyya tokkotti itti qooduu galtummaa otoo hin gaafatin nan biyya deebi'e. Galtummaa silaa Oromoo otoo dhalan faarsanii itti fayyadameera. Tajaajilu jedhee faarsudha. Sababuma maaliif Oromoon duudiyyaa Abiyyi Ahmad Oromoodha. Abbaan ta'e waan ta'e jechuu hin dandeessa. Anis amma Amaarri ol kaatee Jawaar Mohammad kan isa koompitara wayyaanee raasaa bahe kana Yamanii irratti inni rakkoo qabu. Abiyyi Ahmad, Dr. Abiyyi Ahmad silaa olmaanaa uummata Oromootti kenname 4 kiiloo fudhatee seeni. Dhaabbilee Oromooillee kadhatee kan galche isa. Nama maqaa qabsoo Oromootiin qabsaa walinnaa guddaa hunda kadhatanii kan galchan lammaffaan isaani. Waan saayikooloojii Oromoo kanatti ta'u, waan beeta mangistii kana keessatti hojjetamu hunda walitti bu'iinsa dhaabbilee Oromoo dabalatee walitti bu'iinsa Oromoo walitti fiduu kan hojjechuudhaaf maa Daawud Ibsaa faana hin mari'atin, maa Jawaar faana hin mari'atin, maa Mararaa faana hin mari'atin, namoota isaan kadhatee galche kana hunda maa mari'atin. Hawultii Haayila Sillaasee Minilik miti kan seexanaallee achi keessatti dhaabuudhaaf maa isaanii hin mari'atin waan inni godheef isa ture. Garuu Oromoo walitti buusa taanaan dhaabaa miti barkan uummata Oromoo asiin jijjiirama kana kan fide OPDOs miti, ABOs miti, OFCOs miti, OFDOs miti. Garuu qabsaaniiru karaa itti amananii isaan hundi isaanii ABO'n umurii isaatti fite. Hayyoota Oromoo gameessa meeqatti dhabne, hayyoota Oromoo bakka bu'aan qabne hundatti dhabneera maqaa ABO'n. Gaddaatti dhabaa jira. Har'allee jechuun Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromootiin dhumaa jira. Gaggeessa Oromoon dhumaa jira. Isaan jijjiirama kana akka Abashaan mangaanuun jette kanatti manguma kanatu yaa'ee wayyaanee dhukkee irraa kaasee jetti galche. OPDO keessaa immoo adda durummaadhaan yeroo Lammaa Magarsaa fuuldura bahee falmu sana bara OPDO keessaa Lammaa Magarsaa qabsiisuudhaaf kan isin olii gadi sirrisaa turte jechuudha bara saddeessisuudha. Dadhabdee malee. Lakkoofsaan jiru achi keessa. Har'allee harka lafa jalaatiin TPLF faana warri hojjetan miseensi isaanii jiru bara. Dhaabaata. Jara isaan kanadha kan uummanni Oromoo gurguratu. Erga galaniin booda isaanuu garaa bal'atanii itti amananii Jaal Daawud Ibsaan umurii isaa qabsoo Oromoodhaaf fixe bara jedhanii dhaqanii jiraatan kadhatanii galme wajjin qabsoo dantaa uummata keenya wajjin eegsise waliin jedhanii wala galanii dhufan walii galanii dhufan erga gaaniin booda sagal sanitti doorsisuu isa galchan immoo karaa bahuu dhokkanii maaloo guddaa shakkii walirratti hojjechuun tuffii uummata Oromoo irraan kan ka'e malee sababti moo anumti hiyyartuun kun ijaarrachuu kan danda'a gaaggistar anumti hiyyartuun gabaabduun kun jaampuunis akka barbaade mandara keessatti har'aa uummanni Oromoo magaala keessatti walii ijaaru kanaaf nafxanyaan har'a meeshaa bitattee magaalatti wal ijaarte Oromoo balaa jirti. Ijoollee keenya lagatti ittisanii waraana fichisiisuu jidduutti uummata Oromoo fixuu kana taasisuu dadhaban miti dantaa sabaa wanti jedhamu soba jedheen soba dantaa saba ofii dursuu yoo barbaadame kan garaa kee garaatti qabatte sababa kiyyaan uummanni Oromoo gaaga'anii hin beela'ii hin du'in qeerraan godaanii jettee gad of cabsite dhugaa kee qabatte walii abboomamu kan isaan wal tuffatanii uummanni keenya dhumaa jira. Yoo dhugumatti biyyattii kana keessatti Oromoon firan qabu jedheera yeroo baay'ee akka addummaa isaatti akka garaa laafummaa isaatti firan qabu. Hunduun kan isa nyaachuu isaa uummatudha. Yoo karaa nagaa milkaa'uu baate warri kanaan dura nyaachuu mi'eeffatan warri kanaan dura nu qoqqoodanii nu bubbuluu baran maanguddoonni aangoo gadhiisanii maqaleetti galanii achi taa'anii waanuma wuskii dhugaa oolan qofa nama fakkaata warra waggaa 17 bara darbii mormine jedhanii daggala bahanii dhaabamee gowwoomsanii dhufanii waggaa 27 aangoorra turan. Aangoorra gaafa turan
waan saammatan sanaan hin ijaarratu bar waraana. Dhugumatti amma Oromoo waraana ijaarrateera. Ijoolleen keenya daggala jirtu amma. Dhugumatti humna Oromoo dhibbeenni godhu qabu. Oromoon har'as rigeetuma lola sababa eenyuuti? Sababuma tuffii uummata Oromoo irraa qabu dhaabbilee Oromoo irraa kan ka'edha. Silaa Oromootu qawwee walii biyya magaalaa keessatti walii ijaare ulaa fi keessannaa isheen baatu gaaddidduu ishee dhaabbachuu qaba. Maal godhama? Daggalatti ittisanii ittiin doorsisuu fi ittiin loluun gargaru. Kan keessa kiyyana gubuun kan ittiin doorsisuu fi ittiin loluun gargaru. Gadi baanee piroofeeshinii keenya waa jechuun gaayaa namni nuu deemuu baatee waan callisnee fi sodaatti lakkaa'ee nu qeeqa ta'e inumaayyuu warra kaleessa hidhaa turree hidhaatti dhufee nu gaafachuu sodaatutu har'a bargoota. Warra harka nu qabachuu sodaatutu har'a abbaa mirgaati bala. Innuu onnee horateeraa bala. Oromoon yoo nyaata dhaabbilee Oromoo nyaachisa. Gaafan qalbii kiyyatti lammaa fi abiyyi wanta dhaban gaafa jedhan istiraateejii bira caalu malee dhugaa miti dheetan ofitti muufan. Maaliif jennaan waa'ee dhimma Oromoo irratti isaan wal mo'anii abiyyi yoo lammaadhaaf hin mo'amin lammaan abiyyiif yoo hin mo'amin namni ganda malee dhalatu, namni naannoo malee dhalatu, namni balbala malee dhalatu, namni gosa malee dhalatu. Oromoon Oromoon gandatti galti, Oromoon naannootti galti. Gaafa sana gabaabaa wal dhufu Wallagga keessatti kan Oromoon dure Oromoo harkatti. Gaafa sana roorroo irraa dhoowwuudhaan hundi ishee gaangistara ijaara. Dantaa Oromoodhaaf adeemu kana qaama hidhatee lamatu jira. Tokko waraana mootummaati. Tokko immoo ijoollee Oromoo maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin ibidda baattee caakkaa keessa jirti. Kana jidduutti kan dhumu Oromoo qulqulluu Wallagga keessa. Maal godhe? Cubbuun inni hojjete yoo baay'ate ijoollee laga jirtu sana mararfata ta'a. Yoo baay'ate jijjiirama amma warra fidan kana Lammaa Magarsaa fi Abiyyi deeggarata. Jakki isaa lamaan kan maamarroo deeggarteetiin yookaan makalaakaa tajjeesaa dhaqee maatii maa Lammaa Magarsaa yookaan Abiyyi Ahmad mootummaa Abiyyi Ahmad deeggarnatu najjeesaa yookaan waraanni marroo yookaan waraana Sudaan miti Wallagga keessatti dhaqee kan uummata Oromoo keenya nu fudhataa jira. Beektaa yeroo baay'ee kan naqu isaan dhaabbileen Oromoo kan uffatan kanatu naqu wabeeta. Inuma naqu keessa keessa uummata keenya nu akka ta'e Sudaan ni miti qabu. Ganinnatiin wayyaanee otoo haala ni gooftee nu haala deemtu biyya digdami tokko irra naanna'ee kan biyya tokkotti itti kooluu galtummaa otoo hin gaafatin biyya itti deebi'e. Galtummaan silaa Oromarraa otoo dhalan nu faarsanii bitanii beektan. Tajaajilu jedhee faarsota. Sababuma maaliif Oromoon duujaarra? Abiyyi Ahmad Oromoodha. Oromoo abbaan feete waan feete jechuu hin dandeessan. Alisammaa Amaarri ol kaasee Jawaar Mohammad kan isa koompitara wayyaanee raasaa bahe kan Yaman ni hojjete ni rakkoo qabu. Abiyyi Ahmad Dr. Abiyyi Ahmad silaa olmaanaa uummata Oromootti kenname 4 kiiloo fudhatee dhaabbilee Oromooillee kadhatee kan galche isa. Nama maqaa qabsoo Oromootiin qabsaa'u linnaa guddaa hunda kadhatanii kan galchan Lammaa faana isaani. Waan saayikooloojii Oromoo kanatti ta'u waan beeta mangistii kana keessatti hojjetamu hunda walitti bu'iinsa dhaabbilee Oromoo dabalatee walitti bu'iinsa Oromoo
walitti fiduu kan hojjechuudhaaf maa Daawud Ibsaa faana hin mari'atin, maa Jawaar faana hin mari'atin, maa Mararaa faana hin mari'atin, namoota isaan kadhatee galche kana hundumaa hin mari'atin. Hawultii Haayila Sillaasee Minilik miti kan seexanaallee achi keessatti dhaabuudhaaf maa isaanii hin mari'atin waan inni godheef isa ture. Garuu Oromoo walitti buusa taanaan dhaabaa miti barkan uummata Oromoo asii jijjiirama kana kan fide OPDOs miti, ABOs miti, OPDOs miti, OPDOs miti. Garuu qabsaaniiru karaa itti amananii isaan hundi isaanii ABO'n umurii isaatti fite. Hayyoota Oromoo gameessa meeqatti dhabne, goota Oromoo bakka bu'aan qabne hundatti dhabneera maqaa ABO'n. Gaddaatti dhabaa jira. Har'a inni jechuun Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromootiin dhumaa jira. Oromoon dhumaa jira. Isaan jijjiirama kana akka Habashaan mangaanuun jette kanatti manguma kanatu yaa'ee wayyaanee dhukkee irraa kaasee jetti galche. OPDO keessaa immoo adda durummaadha. Yeroo Lammaa Magarsaan fuuldura bahee falmu sana bara OPDO keessaa Lammaa Magarsaa qabsiisuudhaaf kan ishiin olii gadi shirrisaa turte jechuudha bara sajjeesisuudha. Dadhabde malee. Lakkoofsaan jiru achi keessa. Har'allee harka lafa jalaatiin TPLF faana warri hojjetan miseensi isaanii jiru bara. Dhaabaa qaba. Jara isaan kanadha kan uummanni Oromoo gurgurtaa. Erga galanii booda isaanuu garaa bal'atanii itti amananii Jaal Daawud Ibsaan umurii isaa qabsuu Oromoodhaaf fixe bara jedhanii dhaqanii jiraatan kadhatanii galanii wajjin qabsuu dantaa uummata keenya wajjin eegsisa waliin jedhanii wala galanii dhufan walii galanii dhufan. Ergas ga'aniin booda sagal lafa saniitiin doorsisuu isa galchan immoo karaa bahuu dhokkanii maaloo godhuu shakkii walirratti hojjechuun tuffii uummata Oromoo irraan kan ka'e malee anumti hiyyartuun kun ijaarrachuu kan danda'a gaaggistar. Anumti hiyyartuun gabaabduun kun jaampuunis akka barbaade mandara keessatti. Har'aa uummanni Oromoo magaala keessatti walii ijaaru kanaan nafxanyaan har'a meeshaa bitattee magaalatti wal ijaartee Oromoo balaa jirti. Ijoollee keenya lagatti ittisanii waraana fichisiisuu jidduutti uummata Oromoo fixuu kana taasisuu dadhaban miti. Dantaa sabaa wanti jedhamu soba. Jedhanii soba. Dantaa saba ofii dursuu yoo barbaadame kan garaa kee garaatti qabatte sababa kiyyaan uummanni Oromoo hundaa ga'anii hin beela'in hin du'in qeerraan godaaniin jettee gad of cabsitee dhugaa kee qabatte walii abboomamta kan isaan wal tuffatanii uummanni keenya dhumaa jira. Yoo dhugumatti biyyattii kana keessatti Oromoon firan qabu jedheera yeroo baay'ee. Akka arjummaa isaatti akka garaa laafummaa isaatti firan qabu. Hunduu kan isa nyaachuuf hamuummatudha. Yoo karaa nagaa milkaa'uu baate warri kanaan dura nu nyaachuu mi'eeffatan. Warri kanaan dura nu qoqqoodanii nu bubbuluu baran kun. Maanguddoonni aangoo gadhiisanii maqabeetti galanii achi taa'anii waanuma wuskii dhugaa oolan qofa namatti fakkaataa warra waggaa 17 bara darbii mormine jedhanii daggala bahanii dhaaba meeqa gowwoomsanii dhufanii waggaa 27 aangoorra turan. Aangoorra gaafa turan waan saammatan sanaan hin ijaarratu bar waraana. Dhugumatti amma Oromoo waraana ijaarrateera. Ijoolleen keenya daggala jirtu amma dhugumatti humna Oromoo dhibbeen godhu qabu. Oromoon har'as ribeetuma lola sababa eenyuti? Sababuma tuffii uummata Oromoo irraa qabu dhaabbilee Oromoo irraa kan ka'edha. Silaa Oromootu qawwee walii biyya magaala keessatti walii ijaaree ulaa fi keessannaa isheen baatu gaaddidduu dura dhaabbachuu qaba. Maal godhan? Daggalatti ittisanii ittiin doorsisuu fi ittiin loluun gargaaru. Kan keessa kiyya na gubuun kan ittiin doorsisuu fi ittiin loluun gargaaru. Gadi bahanii piroofeeshinii keenya waa jechuun gaayaa namni nuu himuu baatee waan callisnee fi akka sodaatti lakkaa'ee nu qeeqa ta'e inumaayyuu warra kaleessa hidhaatti dhufee nu gaafachuu sodaatutu warra bargoota. Warra harka nu qabachuu sodaatutu har'a abbaa mirgaatii bara.
Innuu onnee horateeraa bara. Oromoon yoo nyaata dhaabbilee Oromoo nyaatisa. Gaafan qalbii kiyyatti Lammaa fi Abiyyi wal dhaban gaafa jedhan istiraatiijii jechaan malee dhugaa miti dheetan ofitti muufan. Maaliif jennaan waa'ee dhimma Oromoo irratti isaan wal mo'anii Abiyyi yoo Lammaadhaaf hin mo'amin, Lammaan Abiyyiif yoo hin mo'amin namni ganda malee dhalate, namni naannoo malee dhalate, namni balbala malee dhalate, namni gosa malee dhalate. Oromoon Oromoon gandatti galti, Oromoon naannootti galti. Gaafa sana gabaabaa wal dhoobe Wallagga keessatti kan Oromoon du'e Oromoo harkatti. Gaafa sana roorroo irraa dhoowwuudhaan hundi ishee gaangistara ijaarra. Dantaa Oromoodhaaf adeeman qaama hidhatee lamatu jira. Tokko waraana mootummaati. Tokko immoo ijoollee Oromoo maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin ibidda baattee caakkaa keessa deemte. Kana jidduutti kan dhumu Oromoo qulqulluu Wallagga keessa. Maal godhe? Cubbuun inni hojjete yoo baay'ate ijoollee laga jirtu sana mararfata ta'a. Yoo baay'ate jijjiirama amma warra fidan kana Lammaa Magarsaa fi Abiyyi deeggarata. Jechi isaa lamaan kan maamarroo deeggarteetiin yookaan makalaakaa tajjeesaa dhaqee maatii maa Lammaa Magarsaa yookaan Abiyyi Ahmad mootummaa Abiyyi Ahmad deeggarnaaf najjeesaa yookaan waraanni marroo jechuudha. Yookaan waraan Sudaan Wallagga keessatti dhaqee kan uummata Oromoo keenya mul'atu ta'aa jira. Beektaa yeroo baay'ee kan naqu isaan dhaabbileen Oromoo kanatu naqu beekta. Inuma naqu keessa uummata keenya nu akkasiin Sudaan ni mul'ata. Daninnatiin wayyaanee otoo faana ni gooftee nu faana deemtu biyya digdami tokko irra naanna'ee kan biyya tokkotti itti kooluu galtummaa otoo hin gaafatiin biyya itti deebi'e. Gamtummaan silaa Oromarraa otoo dhalan faarsanii beekanii beekta. Tajaajilu jedhee faarseeta. Sababuma maaliif Oromoon duudiyyaarra? Abiyyi Ahmad Oromoodha. Abbaan feete waan feete jechuu ni dandeessa. Anis amma Amaarri ol kaasee Jawaar Mahammad kan isa koompitara wayyaanee raasaa bahe kan Yaman ni rakkoo qabu. Abiyyi Ahmad, Dr. Abiyyi Ahmad silaa olmaanaa uummata Oromootti kenname 4 kiiloo fudhatee dhaabbilee Oromoollee kadhatee kan galche isa. Nama maqaa qabsoo Oromootiin qabsaa walinnaa guddaa hunda kadhatanii kan galchan Lammaa faana isaani. Waan saayikooloojii Oromoo kanatti ta'u, waan beeta mangistii kana keessatti hojjetamu hunda walitti bu'iinsa dhaabbilee Oromoo dabalatee walitti bu'iinsa Oromoo walitti fiduu kan hojjechuudhaaf maa Daawud Ibsaa faana hin mari'atin, maa Jawaar faana hin mari'atin, maa Mararaa faana hin mari'atin, namoota isaan kadhatee galche kana hunda maa mari'atin. Hawultii Haayila Sillaasee Minilik miti kan seexanaallee achi keessatti dhaabuudhaaf maa isaanii hin mari'atin waan inni godheef isa ture. Garuu Oromoo walitti buusa taanaan dhaabaa miti barkan uummata Oromoo asiin jijjiirama kana kan fide OPDOs miti, ABOs miti, OFCOs miti, OFDOs miti. Garuu qabsaaniiru karaa itti amananii isaan hundi isaanii ABO'n umurii isaatti fiteera. Hayyoota Oromoo gameessa meeqatti dhabne, goota Oromoo bakka bu'aan qabne hundatti dhabneera maqaa ABO'n. Gaddaatti dhabaa jira. Har'allee jechuun Oromoo magaadda bilisummaa Oromootiin dhumaa jira. Gaggeessa Oromoon dhumaa jira. Isaan jijjiirama kana akka Abashaan mangaanuun jette kanatti manguma kanatu yaa'ee wayyaanee dhukkee irraa kaasee jetti galche. OPDO keessaa immoo adda durummaadhaan yeroo Lammaa Magarsaa fuuldura bahee falmu sana bara OPDO keessaa Lammaa Magarsaa qabsiisuudhaaf kan isheen olii gadi shirrisaa turte hedduudhaaf sajjeesisuudha. Dadhabde malee.
lakkoofsaan jiru achi keessa. Har'allee harka lafa jalaatiin TPLF faana warri hojjetan miseensi isaanii jiru dhaabaa qaba. Jara isaan kanadha kan uummanni Oromoo hojjetu. Erga galaniin booda osoo garaa bal'atanii itti amananii Jaal Daawud Ibsaan umurii isaa qabsoo Oromoodhaaf fixe bara jedhanii dhaqanii jiraatan kadhatanii galii wajjin qabsoo dantaa uummata keenya wajjin eegsise waliin jedhanii walii galanii dhufan. Ergas ga'aniin booda sagal akka saniitiin doorsisuu sagalchan immoo karaa bahuu dhokkanii maaloo godhu shakkii walirra hojjechuun tuffii uummata Oromoo irraan kan ka'e malee sababni waan anumti ijaartuun kun ijaarrachuu kan danda'a gaaggistar anumti ijaartuun gabaabduun jaampuunis akka barbaade mandara keessatti har'aa uummanni Oromoo magaala keessatti walii ijaaru kanaan nafxanyaan har'a meeshaa bitattee magaalatti wal ijaartee Oromoo balaa jirti. Ijoollee keenya lagatti ittisanii waraana fichisiisuu jidduutti uummata Oromoo fixuu kana dhaabsisuu dadhaban miti dantaa sabaa wanti jedhamu soba dantaa saba ofii dursuu yoo barbaadame kan garaa kee garaatti qabatte sababa kiyyaan uummanni Oromoo gaaga'anii nuleelayii hindu'ii qeerraan godaanii jettee gad of cabsitee dhugaa kee qabatte walii abboomamu kan isaan wal tuffatanii uummanni keenya dhufaa jira. Yoo dhugumatti biyyattii kana keessatti Oromoon firan qabu jedheera yeroo baay'ee akka arjummaa isaatti akka garaa laafummaa isaatti firan qabu. Hunduu kan isa nyaattuuf hamuummatudha. Yoo karaa nagaa milkaa'uu baate warri kanaan dura nyaachuu mi'eeffatan warri kanaan dura nu qoqqoodanii nu bulchuu baran maanguddoonni aangoo gadhiisanii maqabeetti galanii achi taa'anii waanuma wuskii dhugaa oolan qofaan oomisha akka ta'e warra waggaa 17 bara darbii mormina jedhanii daggala ba'anii dhaaba meeqa gowwoomsanii dhufanii waggaa 27 aangoorra turan. Aangoorra gaafa turan waan saammatan sanaan hin ijaarratu bar waraana. Dhugumatti amma Oromoo waraana ijaarrateera. Ijoolleen keenya daggala jirtu amma dhugumatti humna Oromoo dhibbeenti godhu qabu. Oromoon har'as rigeetuma lola sababa eenyuuti? Sababuma tuffii uummata Oromoo irraa qabu dhaabbilee Oromoo irraa kan ka'edha. Silaa Oromootu qawwee walii dhufee magaala keessatti wal ijaare ulaa fi keeffannaa isheen baatu gaaddidduu ishee dhaabbachuu qaba. Maal godhan? Daggalatti ittisanii ittiin doorsisuu ittiin loluun gargaru. Kan keessa kiyyana gubuun kan ittiin doorsisuu fi ittiin loluun gargaru. Gadi baanee piroofeeshinii keenya waa jechuun yaada namni nuu himuu baatee waan callisnee fi akka sodaatti lakkaa'ee nuu qeeqa ta'e inumaayyuu warra kaleessa hidhaa turree hidhaatti dhufee nu gaafachuu sodaatutu har'a bargoota. Warra harka nu qabachuu sodaatutu har'a abbaa mirgaatii bada. Innuu onnee horateeraa bara. Oromoon yoo nyaata dhaabbilee Oromoo nyaachisa. Gaafan qalbii kiyyatti lammaa fi Abiyyi wanta ban gaafa jedhan istiraatiijii bira caalu malee dhugaa miti dheetan ofitti muufan. Maaliif jennaan waa'ee dhimma Oromoo irratti isaan wal mo'anii Abiyyi yoo lammaadhaaf hin mo'amin lammaan Abiyyiif yoo hin mo'amin namni ganda malee dhalate namni naannoo malee dhalate namni balbala malee dhalate namni gosa malee dhalate Oromoon gosa Oromoon gandatti galti Oromoon naannootti galti gaafa sana gabaabaa wal dhufe Wallagga keessatti kan Oromoon du'e Oromoo harkatti gaafa sana roorroo irraa dhoowwuudhaan hundi ishee gaangistara ijaarra.
Oromoodhaaf adeemkan qaama hidhate lamatu jira. Tokko waraana mootummaati. Tokko immoo ijoollee Oromoo maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin ibidda baattee caakkaa keessa jirti. Kana jidduutti kan dhumu Oromoo qulqulluu Wallagga keessa. Maal godhe? Cubbuun inni hojjete yoo baay'ate ijoollee laga jirtu sana mararfata. Yoo baay'ate jijjiirama amma warra fidan kana Lammaa Magarsaa fi Abiyyee deeggarata. Jechi isaa lamaan kan maamarroo deeggarteetiin yookaan makalaakaa tajjeesa dhaqee maatii maa Lammaa Magarsaa yookaan Abiyyi Ahmad mootummaa Abiyyi Ahmad deeggarnaaf najjeesa yookaan waraanni marroo jechuudha. Yookaan waraana Sudaan miti Wallagga keessatti dhaqee kan uummata Oromoo keenya nuuf fudhataa jiru. Beektaa yeroo baay'ee kan nabu isaan dhaabbileen Oromoo kanatu naguba beekta. Inuma naguba keessa keessa. Uummata keenya nu akkatti nuti. Sudaan ni miti qaba. Daninnatiin wayyaanee otoo haala nu gooftee nu haala deemtu biyya digdami tokko irra naanna'ee kan biyya tokkotti itti kooluu galtummaa otoo hin gaafatin biyya itti deebi'e. Galtummaa nuti. Silaa Oromarraa otoo dhalan nu faarsanii bitanireetta. Wagayyoon jedhee faarsota. Sababuma maaliif Oromoon duudhaa qabu? Abiyyi Ahmad Oromoodha. Oromoo. Abbaan feete waan feete jechuu hin dandeessan. Alisammaa Amaarri ol kaasee Jawaar Mohammad kan isa koompitara wayyaanee raasaa bahe kan Yaman jedhee ni rakkoo qabu. Abiyyi Ahmad Dr. Abiyyi Ahmad silaa olmaanaa uummata Oromootti kenname 4 kiiloo fudhatee seeni. Dhaabbilee Oromooillee kadhatee kan galche isa. Nama maqaa qabsoo Oromootiin qabsaa'u xinnaa guddaa hunda kadhatanii kan galchan Lammaa faana isaani. Waan saayikooloojii Oromoo kanatti ta'u waan beekta mangistii kana keessatti hojjetamu hunda walitti bu'iinsa dhaabbilee Oromoo dabalatee walitti bu'iinsa Oromoo walitti fiduu kan hojjechuudhaaf maa Daawud Ibsaa faana hin mari'atin, maa Jawaar faana hin mari'atin, maa Mararaa faana hin mari'atin. Namoota isaan kadhatee galche kana hunda maa mari'atin. Hawultii Haayila Sillaasee Minilik kan seexanaallee achi keessatti dhaabuudhaaf maa isaanii hin mari'atin. Waan inni godheef isatu beeku. Garuu Oromoo walitti buusa taanaan dhaabaa miti barkan uummata Oromoo asii jijjiirama kana kan fide OPDOs miti, ABOs miti, OPDOs miti, OPDOs miti. Garuu qabsaaniiru karaa itti amanan isaan hundi isaanii ABO'n umurii isaatti fitee hayyoota Oromoo gameessa meeqatti dhabne uummata Oromoo bakka bu'aan qabne hundatti dhabneera maqaa ABO'n. Gaddaatti dhabaa jira. Har'a inni jechuun Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromootiin dhumaa jira. Gaggeessa Oromoon dhumaa jira. Isaan jijjiirama kana akka Abashaan mangaanuun jette kana manguma kanatu yaa'ee wayyaanee dhukkee irraa kaasee jetti galche. OPDO keessaa immoo adda durummaadha. Yeroo Lammaa Magarsaa fuuldura bahee falmu sana bara. OPDO keessaa Lammaa Magarsaa qabsiisuudhaaf kan isheen olii gadi shirrisaa turte hedduudha bara. Sajjeesisuudha. Dadhabdee malee. Lakkoofsaan jiru achi keessa. Har'allee harka lafa jalaatiin TPLF faana warri hojjetan miseensi isaanii jiru bara. Dhaabaa qabu. Jara isaan kanadha kan uummanni Oromoo gurgurdan. Erga galanii booda isaanu garaa bal'atanii itti amananii Daawud Ibsaan umurii isaa qabsoo Oromoodhaaf fixe bara jedhanii dhaqanii jiraatan kadhatanii galanii wajjin qabsoo dantaa uummata keenya wajjin eegsisa. Waliin jedhanii walii galanii dhufan. Ergas ga'anii booda sagal akka sanitti doorsisuu isa galchan immoo karaa bahuu dhokkanii maaloo godhuu shattuu walii irratti hojjechuun tuffii uummata Oromoo irraan kan ka'e malee. Anumti ishee jartuun kun ijaarrachuu kan danda'a gaaggistaan. Anumti ishee jartuun gabaabduun kun jaampuunis akka barbaade mandara keessatti. Har'aa uummanni Oromoo magaala keessatti walii ijaaru kanaaf nafxanyaan har'a meeshaa bitattee magaalatti walii ijaartee Oromoo balaa jirti. Ijoollee keenya lagatti ittisanii waraana fichisiisuu jidduutti uummata Oromoo fixuu kana taasisuu dadhaban miti. Dantaa sabaa wanti jedhamu soba. Jedhamu soba. Dantaa saba ofii dursuu yoo barbaadame kan garaatti qabatte
sababa kiyyaan uummanni Oromoo gaaga'an hin beelayi hin du'in qeerraan godaanii jettee gad of cabsite dhugaa kee qabatte walii abboomamta kan isaan wal tuffatanii uummanni keenya dhumaa jira. Yoo dhugumatti biyyattii kana keessatti Oromoon firan qabu jedheera yeroo baay'ee akka arjummaa isaatti akka garaa laafummaa isaatti firan qabu. Hunduu kan isa nyaachuuf hamuummatudha. Yoo karaa nagaa milkaa'uu baate warri kanaan dura nu nyaachuu mi'eeffatamu warri kanaan dura nu qoqqoodanii nu bubbuluu baantu maanguddoon aangoo gadhiisanii maqaleetti galanii achi taa'anii waanuma wuskii dhugaa oolan qofa nama fakkaata warra waggaa 17 bara darbii mormina jedhanii daggala ba'anii dhaaba meeqa gowwoomsanii dhufanii waggaa 27 aangoorra turan. Aangoorra gaafa turan waan saammatan sanaan hin ijaarratu barwaraana. Dhugumatti amma Oromoo waraana ijaarrateera. Ijoolleen keenya daggala jirtu amma dhugumatti humna Oromoo dhibbeen godhu qabu. Oromoon har'as rigeetuma lola sababa eenyuudha? Sababuma tuffii uummata Oromoo irraa qabu dhaabbilee Oromoo irraa kan ka'edha. Silaa Oromootu qawwee walii biyya magaalaa keessatti walii ijaare ulaa fi keeffannaa isheen baatu gaajjituu ishee dhaabbachuu qaba. Maal godhama? Daggalatti ittisanii ittiin doorsisuuf ittiin lolli gargaru kan keessa kiyya na gubuun kan ittiin doorsisuuf ittiin loluun gargaru. Gadi bahanii piroofeeshinii keenya waa jechuun gaya namni nuu himuu baatee waan callisneef akka sodaatti lakkaa'ee nu qeeqa ta'e inumaayyuu warra kaleessa hidhaa turree hidhaatti dhufee nu gaafachuu sodaatutu warra bargoota warra harka nu qabachuu sodaatutu har'a abbaa mirgaatii bane innuu onnee horateeraa bara. Oromoo yoo nyaata dhaabbilee Oromoo nyaatisa. Gaafan qalbii kiyyatti lammaa fi abiyyi wal dhaban gaafa jedhan istiraateejii bira caalu malee dhugaa miti dheetan ofitti muufan. Maaliif jennaan waa'ee dhimma Oromoo irratti isaan wal mo'anii abiyyi yoo lammaadhaan hin mo'amin lammaan abiyyiif yoo hin mo'amin namni ganda malee dhalate namni naannoo malee dhalate namni balbala malee dhalate namni gosa malee dhalate Oromoon gosa Oromoon gandatti galti Oromoon naannootti galti gaafsa na gabaabaa wal dhoofte wallagga keessatti kan Oromoon du'e Oromoo harkatti gaaf sana roorroo irraa dhoowwuudhaan hundi ishee gaangistara ijaarra dantaa Oromoodhaaf adeemu kan qaama hidhatee lamatu jira. Tokko waraana mootummaati. Tokko immoo ijoollee Oromoo maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin ibidda baattee caakkaa keessa deemte. Kana jidduutti kan dhumu Oromoo qulqulluu wallagga keessa maal godhe cubbuun inni hojjete yoo baay'ate ijoollee laga jirtu sana mararfata ta'a. Yoo baay'ate jijjiirama amma warra fidan kana Lammaa Magarsaa fi Abiyyee deeggara ta'a. Jechi isaa lamaan kan maamarroo deeggarteetiin yookaan makalaakaa tajjeesaa dhaqee maatii Lammaa Magarsaa yookaan Abiyyi Ahmad mootummaa Abiyyi Ahmad deeggarna ajjeesaa yookaan waraanni marroo jechuudha. Yookaan waraana Sudaan wallagga keessatti dhaqee kan uummata Oromoo keenya nurratti hidhaa jiru. Beektaa yeroo baay'ee kan nafu isaan dhaabbileen Oromoo kan tuffatan kanatu naguba beektaa. Inuma naguba keessa keessa uummata keenya nu akkasiin ittiin nafu. Sudaan ni beekama. Ganinnatiin wayyaanee otoo faana nu gooftee nu faana deemtu biyya
digdami tokko irra naanna'ee kan biyya tokkotti itti qooduu galtummaa otoo hin gaafatin nan biyya deebi'e. Gantummaan silaa Oromarraa otoo dhalan faarsanii itti fayyadamu. Tajaajilu jedhee faarsudha. Sababuma maaliif Oromoon duudhaa Abiy Ahmed Oromoodha. Abbaan ta'e waan ta'e gidduu hin dandeessan. Ada sama Amaru katai Jawar Muhammad kana komputer wayani rasa mereka itu Yaman ni lagi nyerap kau. Abiy Ahmed Dr. Abiy Ahmed dilawar mana umat Oromo tiken na 4 kilo kuda tisay. Afile Oromo dia kan atikan galce isa. Nama makakapso Oromo din kapsaw din na gudda hunda katatan kan galce lama fan isani. Waan psychology Oromoo kanatti bu'u waan beekaman gistii kana keessatti hojjetamu hunda walitti bu'iinsa dhaabbilee Oromoo dabalatee walitti bu'iinsa Oromoo walitti fiduu kan hojjechuudhaaf maa Daawud Ibsaa faana hin mari'atin maa Jawaar faana hin mari'atin maa Mararaa faana hin mari'atin namoota isaan kadhatee galche kana hunda maa mari'atin hawultii Haayila Sillaasee Minilik kan seexanaallee achi keessatti dhaabuudhaaf maa isaanii hin mari'atin waan inni godheef isa ture garuu Oromoo walitti buusa taanaan dhaabaa miti barkan uummata Oromoo asii jijjiirama kana kan fide OPDOs miti ABOs miti OFOs miti OFDOs miti garuu qabsaaniiru karaa itti amananii isaan hundi isaanii ABO'n umurii isaatti fite hayyoota Oromoo gameessa meeqatti dhabne wanta Oromoo bakka bu'aan qabne hundatti dhabne rakkoo ABO gaddaatti dhabaa jira har'a inni jechuun Oromoo magaalaa bilisummaa Oromootiin dhumaa jira gaggeessa Oromoon dhumaa jira isaan jijjiirama kana akka Abashaan mangaanuun jette kana manguma kanatu yaa'ee wayyaanee dhukkee irraa kaasee jetti galche OPDO keessaa immoo adda durummaadha yeroo bal'ammaa Magarsaan fuuldura bahee falmu sana bar OPDO keessaa lammaa Magarsaa qabsiisuudhaaf kan isin olii gadi shirrisaa turte jechuudha sajjeesisuudha dadhabdee malee lakkoofsaan jiru achi keessa har'allee harka lafa jalaatiin TPLF si faana warri hojjetan miseensi isaanii jiruu bara dhaabaadha jara isaan kanadha kan uummanni Oromoo erga galanii booda isaanuu garaa bal'atanii itti amananii Daawud Ibsaan umurii isaa qabsuu Oromoodhaaf fixe bara jedhanii dhaqanii jiraatan kadhatanii galii wajjin qabsuu dantaa uummata keenya wajjin eegsisa waliin jedhanii walii galanii dhufan ergas ga'anii booda sagal sanitti hin doorsisuun sagal kan immoo karaa bahuu dhokkanii maaloo godhuu shabbii walii irratti hojjechuun tuffii uummata Oromoo irraan kan ka'e malee sirriitti immoo anumti hiyyartuun kun ijaarrachuu kan danda'a gaaggistaan anumti hiyyartuun gabaabduun jaambuunis akka barbaade mandara keessatti har'aa uummanni Oromoo magaala keessatti walii ijaaru kanaan nafxanyaan har'a meeshaa bitattee magaalatti wal ijaartee Oromoo balaa jirti ijoollee keenya lagatti ittisanii waraana fichisiisuu jidduutti uummata Oromoo fixuu kana dhaabsisuu dadhaban miti dantaa sabaa wanti jedhamu soba dantaa saba ofii dursuu yoo barbaadame kan garaa fi garaatti qabatte sababa kiyyaan uummanni Oromoo gaaga'anii hin beela'in hin du'in qeerraan godaaniin jettee gad of cabsitee dhugaa kee qabatte walii abboomamta kan isaan wal tuffatanii uummanni keenya dhumaa jira yoo dhugumatti biyyattii kana keessatti Oromoon firan qabu jedheera yeroo baay'ee akka arjummaa isaatti akka garaa laafummaa isaatti firan qabu hunduu kan isa nyaachuuf hamuummatudha yoo karaa nagaa milkaa'uu baate warri kanaan dura nyaachuu mi'eeffatamu warri kanaan dura nu qoqqoodanii nama bubbuluu baran maanguddoonni aangoo gadhiisanii maqabeetti gadanii achi taa'anii waanuma wuskii dhugaa oolan qofa nama takka ta'e warra waggaa 17 bara darbii mormina jedhanii daggana bahanii dhaaba meeqa gowwoomsanii dhufanii waggaa 27 aangoorra turan aangoorra gaafa turan waan saammatan sanaan hin ijaarratu barwara dhugumatti amma Oromoo waraana ijaarrateera ijoolleen keenya daggala jirtu amma dhugumatti humna Oromoo difeendi godhu qabu Oromoon har'as brigeeduma lola sababa eenyuudha
sababuma tuffii uummata Oromoo irraa qabu dhaabbilee Oromoo irraa kan ka'edha. Silaa Oromootu qawwee walii dhigee magaalaa keessatti wal ijaaree ulaa ishee keessannaa isheen baatu gaaddidduu ishee irra dhaabbachuu qaba. Maal godhama? Daldalatti bitanii ittiin doorsisuu fi ittiin loluun gargaaru. Kan keessa kiyyana gubuun kan ittiin doorsisuu fi ittiin loluun gargaaru. Gadi bahanii pirofeeshinii keenya waa jechuun yaada namni nuu himuu baatee waan callisnee fi akka sodaatti lakkaa'ee nu qeeqa ta'e inumaayyuu warra kaleessa hidhaa turree hidhaatti dhufee nu gaafachuu sodaatutu har'a bargoota. Warra harka nu qabachuu sodaatutu har'a abbaa mirgaatii bara. Innuu onnee horateeraa bara. Oromoon yoo nyaata dhaabbilee Oromoo nyaatisa. Gaafan qalbii kiyyatti Lammaa fi Abiyyi wanta gaafa jedhan istiraatiijii jira caalu malee dhugaa miti dheetan ofitti muufan. Maaliif jennaan waa'ee dhimma Oromoo irratti isaan wal mo'anii Abiyyi yoo Lammaadhaaf hin mo'amin, Lammaan Abiyyiif yoo hin mo'amin namni ganda malee dhalate, namni naannoo malee dhalate, namni balbala malee dhalate, namni gosa malee dhalate. Oromoon gosa Oromoon gandatti galti, Oromoon naannootti galti. Gaafsa na gabaabaa wal ta'u Wallagga keessatti kan Oromoon dure Oromoo harka. Gaafsa na roorroo irraa dhoowwuudhaan hundi ishee gaangistara ijaara. Dantaa Oromoodhaaf adeeman qaama hidhatee lamatu jira. Tokko waraana mootummaa, tokko immoo ijoollee Oromoo maqaa qabsoo bilisummaa Oromootiin ibidda baattee caakka keessa jirti. Kana jidduutti kan dhumu Oromoo qulqulluu Wallagga keessa. Maal godhe? Cubbuun inni hojjete yoo baay'ate ijoollee laga jirtu sana mararfatata. Yoo baay'ate jijjiirama amma warra fidan kana Lammaa Magarsaa fi Abiyyi deeggarata. Jechi isaa lamaan kan maamarroo deeggarteetiin yookaan makalaakaa tajjeesaa dhaqee maatii maa Lammaa Magarsaa yookaan Abiyyi Ahmad mootummaa Abiyyi Ahmad deeggarnaaf najjeesaa yookaan waraanni marroo yookaan waraana Sudaan miti Wallagga keessatti dhaqee kan uummata Oromoo keenya nu qabsiisaa jiru. Beektaa yeroo baay'ee kan nabu isaan dhaabbileen Oromoo kanatu naguba beekta. Inuma naguba keessa keessa uummata keenya nu akkatti nutti Sudaan ni beekama. Ganinnatiin wayyaanee otoo kaana nu gooftee nu faana deemtu biyya digdami tokko irra naanna'ee kan biyya tokkotti itti kooluu galtummaa otoo hin gaafatin an biyya deebi'e. Galtummaa nuti. Silaa Oromarraa otoo dhalan nu faarsanii fixan beekta. Tajaajilu jedhee faarsota. Sababuma maaliitu Oromoon duujaara? Abiyyi Ahmad Oromoodha. Oromoo. Abbaan feete waan feete jechuu ni dandeessan. Anis amma Amaarri ol kaasee Jawaar Mahammad kan isa koompitara wayyaanee raasaa bahe kan Yaman irratti ni rakkoo qabu. Abiyyi Ahmad, Dr. Abiyyi Ahmad silaa olmaanaa uummata Oromootti kenname 4 kiiloo fudhatee seeni. Dhaabbilee Oromoollee kadhatee kan galche isa. Nama maqaa qabsoo Oromootiin qabsaa'u xinnaa guddaa hunda kadhatanii kan galchan Lammaa faana isaani. Waan saayikooloojii Oromoo kanatti bu'u, waan beeta mangistii kana keessatti hojjetamu hunda walitti bu'iinsa dhaabbilee Oromoo dabalatee walitti bu'iinsa Oromoo walitti fiduu kan hojjechuudhaaf maa Daawud Ibsaa faana hin mari'atin, maa Jawaar faana hin mari'atin, maa Mararaa faana hin mari'atin, namoota isaan kadhatee galche kana hunda maa hin mari'atin.
hawultii Haayila Sillaasee Minilik miti kan seexanaallee achi keessatti dhaabuudhaaf maa isaanii hin mari'atin waan inni godheef isa ture. Garuu Oromoo walitti buusa taanaan dhaabaa miti barkan uummata Oromoo asii jijjiirama kana kan fide OPDOs miti ABOs miti OPDOs miti OPDOs miti garuu qabsaaniiru karaa itti amananii isaan hundi isaanii ABO'n umurii isaatti fiteera. Hayyoota Oromoo gameessa meeqatti dhabne goota Oromoo bakka bu'aan qabne hundatti dhabneera maqaa ABO'n. Gaddaatti dhabaa jira. Har'allee jechuun Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromootiin dhumaa jira. Gaggeessa Oromoon dhumaa jira. Isaan jijjiirama kana akka Abashaan mangaanuun jette kana manguma kanatu yaa'ee wayyaanee dhukkee irraa kaasee geetti galche. OPDO keessaa immoo adda durummaadhaan yeroo Lammaa Magarsaa fuuldura bahee falmu sana bar OPDO keessaa Lammaa Magarsaa qabsiisuudhaaf kan isheen olii gadi sirrisaa turte hedduudha sajjeesisuudha. Dadhabdee malee. Lakkoofsaan jiru achi keessa. Har'allee harka lafa jalaatiin TPLF faana warri hojjetan miseensi isaanii jiru bara. Dhaabaan jara isaan kanadha kan uummanni Oromoo erga galaniin booda isaanu garaa bal'atanii itti amananii Jaal Daawud Ibsaan umurii isaa qabsuu Oromoodhaaf fixe bara jedhanii dhaqanii jiraatan kadhatanii galme wajjin qabsuu dantaa uummata keenya wajjin eegsise waliin jedhanii wala galanii dhufu walii galanii dhufu ergas ga'aniin booda sagal lafa sanitti doorsisuu sagalchan immoo karaa bahuu dhokkanii maaloo guddaa shabbii walii bakka jechuun tuffii uummata Oromoo irraan kan ka'e malee anumti hiyyartuun kun ijaarrachuu kan danda'a gaaggistar anumti hiyyartuun gabaabduun jaambuunis akka barbaade mandara keessatti har'aa uummanni Oromoo magaala keessatti walii ijaaru kanaan nafxanyaan har'a meeshaa bitattee magaalatti wal ijaartee Oromoo balaa jirti. Ijoollee keenya lagatti ittisanii waraana fichisiisuu jidduutti uummata Oromoo fixuu kana taasisuu dadhaban miti dantaa sabaa wanti jedhamu soba dantaa saba ofii dursuu yoo barbaadame kan garaa kee garaatti qabatte sababa kiyyaan uummanni Oromoo gaaga'anii hin beela'ii hin du'in qeerraan godaanii jettee gad of cabsitee dhugaa kee qabatte walii abboomamu kan isaan wal tuffatanii uummanni keenya dhumaa jira. Yoo dhugumatti biyyattii kana keessatti Oromoon firan qabu jedheera yeroo baay'ee akka arjummaa isaatti akka garaa laafummaa isaatti firan qabu. Hunduu kan isa nyaachuuf hamuummatudha. Yoo karaa nagaa milkaa'uu baate warri kanaan dura nyaachuu mi'eeffatu warri kanaan dura nu qoqqoodanii nu bubbuluu baran maanguddoonni aangoo gadhiisanii maqaleetti galanii achi taa'anii waanuma wuskii dhugaa oolan qofa nama fakkaata warra waggaa 17 bara darbii mormina jedhanii daggala ba'anii dhaaba meeqa gowwoomsanii dhufanii waggaa 27 aangoorra turan. Aangoorra gaafa turan waan saammatan sanaan hin ijaarratu barwara dhugumatti amma Oromoo waraana ijaarrateera. Ijoolleen keenya daggala jirtu amma dhugumatti humna Oromoo dhibbeenni godhu qabu. Oromoon har'as rigeetuma lola sababa eenyuuti? Sababuma tuffii uummata Oromoo irraa qabu dhaabbilee Oromoo irraa kan ka'edha. Silaa Oromootu qawwee walii biyya magaalaa keessatti wal ijaare ulaa fi keeffannaa isheen baatu gaajjituu ishee dhaabbachuu qaba. Maal godhan? Daggalatti hojjetanii ittiin doorsisuufi ittiin loluun gargaru. Kan keessa kiyyana gubuun kan ittiin doorsisuufi ittiin loluun gargaru. Gadi bahanii piroofeeshinii keenya waa jechuun daayaa namni nuu himuu baatee waan callisnee fi akka sodaatti lakkaa'ee nu qeeqa ta'e inumaayyuu warra kaleessa hidhaa turree hidhaatti dhufee nu gaafachuu sodaatutu warra bargoota warra harka nu qabachuu sodaatutu har'a abbaa mirgaati bara innuu onnee horateeraa bara Oromoon yoo nyaata dhaabbilee Oromoo nyaachisa. Gaafan qalbii kiyyatti
Lammaa fi Abiyyuun dhaban gaafa jedhan istiraatiijii fi Hacaaluu malee dhugaa miti dheetan ofitti muufan. Maaliif jennaan waa'ee dhimma Oromoo irratti isaan wal mo'anii Abiyyi yoo Lammaadhaaf hin mo'amin, Lammaan Abiyyiif yoo hin mo'amin namni ganda malee dhalate, namni naannoo malee dhalate, namni balbala malee dhalate, namni gosa malee dhalate. Oromoon gosa Oromoon gandatti galti, Oromoon naannootti galti. Gaafa sana gabaabaa wal dhoofti. Wallagga keessatti kan Oromoon du'e Oromoo harkatti. Gaafa sana roorroo irraa dhoowwuudhaan hundi ishee gaangistara ijaara. Dantaa Oromoodhaaf adeemu kana qaama hidhate lamatu jira. Tokko waraana mootummaati. Tokko immoo ijoollee Oromoo maqaa qabsoo bilisummaa Oromoo.